Mootummaan dhaabbilee fi waajjiraalee komiin uummataa itti hammaatu keessatti rakkoowwan jiran furuu fi kallattii kaa'uun hojii hojjeteen bu'aan argamaa jira. Isaan keessaa tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa isa tokko. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa tanaan dura hojiin isaa iftoomina waan hin qabneef uummanni dhaabbata kanarratti komii adda addaa kaasaa ture. Mootummaanis komii uummataa kana bu'uureffachuun rakkinicha furuuf kallattii kaa'e. Hooggantoota fi hojjettoota amaanaa itti kennameen uummata tajaajiluu dhiisanii dantaa dhuunfaa isaanii galmaan gaachuuf dhamaa turan seeraan akka gaafataman taasise. Hooggantoota haaraas ramaduun uummanni tajaajila si'ataa akka argatu haala mijeesse. Hooggantoonni haaraan ramadamanis rakkoo dhaabbatichi qabu qorachuun yeroo gabaabaa fi dheeraadhaan furuuf kutannoon hojjechaa jiru. Paaspoortiin na jalaa badee ture isa gaafachuufan. Durii nama baay'ataa deddeemuun illee ni jira, namni illee ni tura. Amma nama ji'a tokkoo fi akkana malee baay'ee waan narraa guyyaa narraa fudhatu. Haruman dhufee haruma na barreessanii amma wanni warafaan nagayeera deemuufan. Paaspoortii baafate warra karaa irratti dhaabatarree kana isin hojjenna warra jedhudha dhisee waajjiruma irraa dhufee gaafachuu qaba. Amma akka duraanii moti beellamnis dafee waan hojjetamaa jiru. Kun itti fufuu qaban jedha. Tajaajilli kanaan dura deddeebiis hin baay'ataan mannis danuudha. Amma garuu tajaajilli jiru babal'achaa gatii tureef baay'ee bareedaa jedha karaa kootiin. Namoonni paaspoortii haaraa baafachuu, haaromsuu fi kan jalaa bade bakka buufachuu barbaadan guyyaa beellama isaanii eeggachuun mooraa dhaabbatichaa keessa seenuun dabareedhaan sirnaan tajaajila argatu. Akkam jirtan? Nagaa keessanii? Xaasoon jedhama. Biqilaan jedhama. Afaan Oromootiin dhufe. Bagana gaanofte. Bagana eegdanii. Hoogganaa itti aanaa waajjira kanaati. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa kun hojiin inni hojjechaa ture maali inni? Talaaluuf kan dhufne waan ta'eef ETVdhaa dhufne eessarraa qabnee tun itti deemnee tun laaluu dandeenya. Namni jalqaba gaafa onlaayinii appilaayi godhu jalqaba kan inni dhufu gara kutaa lakkoofsa 5 kanadha. Kanaan dura onlaayinii namoonni kan isaan appilaayi godhanii gara nama 900 duwwaa ture. Fedhiin namootaa baay'ee waan ta'eef garuu nama gara guyyaa tokkotti nama 700 akka keessummeessu nutti goone amma jalqaba namni gaafa dhufu gara kutaa kanaa dhufaa jechuudha. Isaa walii wajjiniin seennee ilaalla. Kutaa kana keessatti namoonni jalqaba onlaayinii appilaayi godhu isa booda guyyaa beellama isaaniitti dhufanii ashaaraadhaa fi footoo ka'u. Ashaaraa footoo ka'u isaanii dura dookumentiin isaan onlaayinii gashan sun sirriidha moo sirrii miti kan jedhutu veerifaayi ta'a jechuudha asitti. Namni tokko hin dhufa jalqaba kun dookumentii kana onlaayinii appilaayi godheera. Sanada kana gashee jechuudha. Dedda sartifikeetiin isaa mattaawaqiyaan isaa kanadha. Wanti inni siistamarra gashe sun isadha moo isa miti namichi qaamaan jira moo hin jiru. Maaliifii namoonni yeroo baay'ee utuu namni biyya keessa hin jiraatin onlaayinii appilaayi godhu. Utuu kutaan kun hin jirree veerifaayi godhee hunda barsitee utuu namichi biyya keessa hin jiraatin namichi jira jedhanii paaspoortii appilaayi godhuuf. Kana dhorkuudhaafi jechuudha. Namichi qaamaanii orijinaalii dookumentii sana fidee dhufa. Guyyaan qaxaroo isaatii, guyyaan beellamni isaatii namichi kun har'adha jechuudha. Isa booda siistemni kun veerifaayi godhanii fi namichi sirriidha. Bakki dhaloota isaatii, guyyaan dhaloota isaatii, waraqaan eenyummaa isaa kun vaalidiidha moo vaalidii miti kan jedhu hundumtuu erga adda ba'ee booddee gara kutaa ashaaraa kennuu fi footoo ka'uutti immoo ergamaa jechuudha. Beellama onlaayinii guyyaa har'aan dhufuu barbaada jedhee beellama qabate ofiisaati. Har'aan dhufuu barbaada jedhee beellama qabate siistemiidhaani guyyaa beellamaatiin akka toora isaaniitiin galanii guyyaa beellamaatiin hojjetaa baay'ee jiraas keessa guyyaa beellama isaatiin keessummeeffamuu danda'a. Ganni paaspoortii baafachuudhaaf kan dhufte haala kamiinsi keessummeessanii haala kamiinsi tajaajilanii saffisni isaanii maal fakkaata? Duraan paaspoortii ji'a sadiitti waggaa lamaayyuu kan turu jira jechuudha. Amma garuu torbeetti yookiin bashanitti kan torbeetti amma nama argee jira jechuudha. Dhufanii dookumentiin isaanii veerifaayi ta'a. Namoonni yeroo onlaayinii appilaayi godhan immoo waraqaa eenyummaa isaanii yookiin immoo waraqaa dhalootaa isaanii siistemiitti attaachi gochuu yoo irraanfatan yookiin yoo dagatan kutaa kana keessatti immoo akka isaan attaachi godhan goonaa fi bakkee ba'aatii dhaqaa ofii keessanii attaachi godhaa jechuurraa nama kana rakkisuurra asuma keessatti akka isaan dookumentii isaan attaachitti godhan goonaa jechuudha. Kutaan kun immoo kutaa attaachimantiiti. Kutaan kun lafa namoonni itti komii dhiyeeffatanidha.
jalqaba gaafa barri ol galanii jedhanii lafatti namoonni komii dhiyeeffatanidha. Amma namoonni wanta rakkoo garaagaraa maal barbaadde fakkeenyaaf? Paaspoortii as chokkaayii barbaanne as chokkaayii kana lakkoofsa 100 deemne. 100 deemtanii? Maal isiniin jedhan? 100 deemneetiin kun ragaan keessanii. Ragaan keessanii maal ta'edha? Ragaan keessan kaawwanni kennisiisu miti jedhanii eegasanii kutaa komii deemne. Alaqaan isaanii lakkoofsa 16 deemaa nuun jedhanii lakkoofsa 16 illee warafaa keenya eeggannee dhandhe. Eeguudhaaf barbaadde paaspoortii kana? Ana obsineetiin guseetiif barbaade. Obsineetiin gusee. Amma dookumentii dibaattee kun maal dhaseeti? Asirra kan jedhu biiftuu iyyoo guyyee jedhu. Isheedha wajjin fira ta'uu ishee kan beeku si duwwaadha jechuudha. Dookumentiin hin jiru dookumentii irra ishee wajjin fira obsineetii fi namni ala jiru kuni namni kiraateeriyaa sana guutu suni fira ta'uu isaa kan beeku dookumentiidhaan hin jiru. Kanaaf kiraateeriyaa kaa'ameen immoo amma mucaan kun as chokkaayii paaspoortii argachuu hin dandeessu, atattamaan paaspoortii argachuu hin dandeessu jechuudha akka seera jirutti. Garuu nuti maal goona namoonni akkasii amma dhuguma isaa immoo gaafa akka namaatti immoo gaafa ilaaltu rakkoo qabaachuu dandeessi. Akkas abbaatu fidee dhufa. Rakkoo kana ofii keetii ilaaltee kan immoo nuti ofii keenya keessa deemnee ilaalle waan sirreessinuudha jechuudha. Yookiin aggaataanii biirootti nutti dhufu yookiin immoo keessa deemnu argina amma akkasuma gaafa naannoo qirreetaa deemnu kana dura naannoo komii kana keessa salphiitu tures baay'ee ture. Gara 8,000 ol 16,000 nama 8,000 ol namoota komii dhiyeeffatanii akkasitiin tajaajila laannee fi keessummeessine jechuudha. Amma warra kana rakkina isaanii afaaniin nutti himan malee rakkinni isaanii barreeffamaan hin jiru laamma jirru kun. Isa kanaaf ofii keenya nuti murteessee fi akka isaanii tajaajila akkasii argatan goona. Akka isaan tajaajila atattamaa kana argatan goonaa jechuudha. Kanaaf rakkina isaanii kana seeraan utuu hin taane namummaadhaan murteessaaf amma ilaalte jechuudha. Kanaaf amma namummaadhaan murteessinaaf ilaallee rakkina qabu dhuguma qaamaan kan isaan dhufanii kana hojjechuu hin danda'anii dallaalaan duukaan jiru kan jedhu ilaalta jechuudha. Namoota yeroo baay'ee gara baadiyyaatti dhufanii ofii keenya ilaallee murteessa. Gara fuulduraatti immoo amma ji'a ittaanuu kana kaasee gaafa tokkootii kaasee atattamaanii warra haaromsafatanii inuma gadhiisnaaf. Nu bukkee dhufuun hin barbaachisu jechuudha. Warra akkas haaraa immoo ilaallee ammas akkasitiin gadhiisaa deemnaa jechuudha. Amma dhaqanii keessummeeffamuu danda'u jechuudha. Gaafa dhuftanii toon asitti murtii akkanaa kan isin kennan hammam fooyya'uu isaa argisiisan maal jettu asirratti? Baay'ee ani dhugamaa eenyummaayyuu baay'ee gammachuu guddaan dhaga'e maaliif isaanillee akka wanni ta'e argachuun kiyya baay'ee ani murtii kanatti baay'ee gammada baay'ee maaliif kuni murtiin akkana kuni biyyallee guddisa komiin deebi'ee hin uumamu baay'ee natti toleera. Treeningii garaagaraatiif warra biyya alaa deemanii hikimnaadhaaf warra biyya alaa deemanii akkasumallee haadha manaan yookiin abbaa manaa yoo biyya alaa jiraatanii as haadha manaa abbaa manaan ijoolleen yoo jiraatan tajaajila atattamaa argachuu danda'u. Tajaajilli atattamaa kun hammam keessatti kennamu? Yoo har'a dhufan boritti yoo barbaadan immoo guyyaa 5 gidduutti argachuu danda'u. Yookiin guyyaa 2 jechuun har'a dhufanii appilaayi godhu bor paaspoortii fudhachuu danda'u. Yoo barbaadan immoo guyyaa 5 gidduutti akkasuma qarshiin isaa adda addaadha. Kun kutaa tajaajila atattamaati. Kanaan dura kutaa tajaajila atattamaa kana namoonni baay'ee turani. As hiriiratu jira akkasii namni baay'eedha maaliif rakkoon paaspoortii waan tureefi namni baay'ee bakka naannoo kanarra hiriira baay'eetu jira ture. Amma garuu akkuma argitu ol seentee ilaaluu dandeessaa addaraasha kana keessa. Tajaajila immigireeshinii fi lammummaa keessatti haalli tajaajila itti kennama rakkoo ture. Maal hojjettaniiti yeroo gabaabaa kana keessatti kana furuu kan dandeessan? Gara dhaabbata kana yeroo dhufnu mootummaan dhaabbata kanatti xiyyeeffannoo kennee jijjiiramni dhaabbata kanarratti dhufuu qaba jechuurraan kan ka'e hooggantoonni hundumtuu akka jijjiiraman godhe. Sattaansuudhaan nuti gara hojiitti gaafa gallu jalqabarratti dhaabbata kana riifoormi gochuudhaaf dhaabbata kana jijjiiruudhaaf maaltu godhamuu qaba kan jedhu ajandaa jiranii riifoormi ajandaa jennee ajandoota 11 adda baasne. Isaan keessaa hanqina paaspoortii dhaabbanni kun qaba ture. Yeroo gara biiroo kanaa dhufnu paaspoortii 30 duwwaa jira buukileetiinsa. Fedhiin namootaa immoo 350 ol kan ta'u paaspoortii kaffalanii paaspoortii namoota eeggataa jirantu jira. Dabalataan immoo 5,000 immoo guyyaa guyyaadhaan paaspoortii kan barbaadan baay'eetu jira. Kanaaf maal goone dhaabbata buukileetii sana yookiin immoo dabtara paaspoortii sana duwwaa ishee piriint godhee nu ergu biyya alaa biyya Faransaay irraa isaanii wajjiniin deemnee diil goonee isaanii wajjiniin haasofne. Isaanii wajjin yeroo haasofnu hanqina nuti qabnu kana jaraaf sirriitti goonee ibsineef.
Isa booda jarri warri kaampaaniin paaspoortii kana nu dhiyeessu yeroo yeroodhaan atattamaan akka inni deeliver nu gochuu jalqabe. Isa booda sa'aatii 24 paaspoortiin kun akka piriinti ta'u. Kutaan piriintii jira gara boodaatti kan ilaallu sa'aatii 24 akka inni piriinti ta'u goone. Sababa kanarraan kan ka'e amma kutaa kana keessatti namni tajaajila atattamaa argatu baay'een isaayyuu hin jiru amma akka duraanii miti. Kiraateeriyaas baay'ee gadi buusnee namoonni dhufan akka sana argatan goone namoonni baay'een iyyuu hin jiran jechuudha tajaajila atattamaa kan barbaadan. Sa'aatii 24 hojjennee kan nuti finne kanarratti amma tajaajila atattamaa kana piriint aawutii isaa kan piriinti gochuudhaaf sa'aatii 24 piriinti goonee kan gara paaspoortiin miliyoona tokko piriint aawut akka inni ta'u kan nuti goone. Sa'aatii 24 guutuu attamne piriinti gooneedha. Amma immoo tajaajila atattamaa kana immoo kiraateeriyaan siin jedhe sana namni guute sa'aatii barbaadetti dhufee tajaajila kana argachuu danda'a jechuudha guyyaadhaan. Gara kanatti hojjetaa jijjiiruudhaani hojjetaa baay'een kutaa kana tajaajila akka laatuuf akkasumallee maateeriyaalii garaagaraa immoo wantoota kana gibaatii ta'an wantoota kana barbaachisan immoo bittaasaa bituudhaani namoonni tajaajila kana akka isaan dafanii argatan gochuu dandeenya. Amma namoonni asii fixanii erga ba'anii ashaaraa kan itti kennanii fi suura bakka isaan itti ka'an immoo jira. Isa immoo deemne. Maalin kun warri hiriira qabatanii jiran? Warri hiriira qabatanii jiran sila lakkoofsa shanitti kan ilaalle warra onlaayinii har'a qabanii jechuudha. Jalqaba irratti akkan sitti hime guyyaa tokkotti nama 900 duwwaadhaaf tajaajila laannaa turre kana dura. Amma fedhii namootaa baay'achuudhaan kan ka'e gara 1700tti achi ol guddisneerra jechuudha. Giddugala kana duwwaatti kan nuti ilaallu. Kanaaf namoonni lakkoofsa 5 sanarratti dookumentiin isaanii veerifaayi erga ta'e orijinaaliidhaa fi feekii ta'uunsaa erga adda ba'ee booda ashaaraa kennuuf gara lakkoofsa 6 kana dhufu. Kanaaf amma hanqina biiroorraan kan ka'e gara lakkoofsa 6 kana gaafa dhufanii as keessa namni iddoon gaafa guutu toora kanaan wal eeggatanii dabareedhaan galanii tajaajila argatu. Warri hiriira kun hundi isaa tajaajila har'a barbaadu kan fixatee galaa jiru. Har'a kan beellamne hundi isaanii siistamiin illee yoo addaan ciccite hamma galgalaatti turamee tajaajila argatanii galu. Sababiin isaa booris kan beellamame namoota biraa jira jaateef jechuudha. Kutaa kana keessatti tajaajila atattamaa warra achitti arginee dhufne iddoo isaanitti suura ka'anii fi ashaaraatti kennanidha jechuudha. Kutaa kana keessatti bifa kanaan namoonni dhufanii naannoo kana ta'anii suura asitti ka'uudhaanii ashaaraa isaanii bifa kanaan laatu jechuudha. Salaamu? Ammas quxurri dee nabbar. Amma tajaajilli atattamaa baay'inaan waan hin jirree fi warra onlaayinii appilaayi godhanii sila lakkoofsa shanitti agarra jiramni guyyaa qaxaroo isaanii dhufan. Dookumentiin isaanii kun achitti cheekii godhame orijinaaliidha moo orijinaalii miti kan jedhu. Isa booda erga achitti veerifaayi ta'ee booda gara kutaa kanaatti ergu asitti dhufee suura ka'uudha ashaaraa laachuudha. Isa booda gara kutaa kaffaltiitti appruuf godhatee gara mana isaatiitti deemuudha jechuudha. Waraqaa daldalatti kaardii fedee har'a waraqaa qaxaroo ashaaraa laatanaan jennaan har'a deebi'ee dhufee jira jechuudha. Keessummeessu baay'ee gaariidha jijjiirama qaba asumanii dhufee galmaa irratti iyyuu jijjiirama baay'ee qaba. Asitti baay'ee jijjiirama guddaa argaa irraa. Haala gaariin nu keessummeessanii naamusa isaanii eeganiitiin akkaataa namni ittiin dhufeen seeraan nu keessummeessaa jiran jechuudha. Horofaa kennaan eegganneetiin horofaa kennaan nu keessummeessaa jiranii mattaa'uqaa baafadhee waraqaa bara dhalootaa baafadhee achi boodaas dhufe. Ergaas dhufeen booda waraqaan naa kennamee guyyaa ishaaraa deebinaan jeen guyyaa ishaaraa sun guyyaa har'aati jechuudha. Maamilli keessan tokko amma as dhufeetoon ashaaraa fi suura erga ka'ee booda hammamitti argata paaspoortii sana? Warri kun warra haaraanii erga ashaaraa kennanii suura ka'anii booda kanaan dura ji'oota dheeraadhaaf ture. Utuu ashaaraan kennan dura ji'a baay'ee ture erga ashaaraa kennanii yeroo baay'ee ture. Amma garuu erga ashaaraa kennanii suura ka'anii booda yeroo mana isaaniitti deebi'anii karaa bilbila isaan achirratti guutan sanaan meeseejiin ergamaaf kottaati paaspoortii fudhadhaa kan jedhu ji'a tokko hanga lamaa gidduutti meeseejiin ergamaafi jechuudha. Kanaaf ji'a lamaa gaditti meeseejiin ergamee fi dhufanii paaspoortii isaanii fudhachuu danda'u. Waiting area kun amma akkuma ilaaltan baay'ee iddoo namatti hawwataallee miti. Haalli teessumsaati badaa namallee kan namatti tolu miti. Kanaaf jecha immoo amma ji'a muraasa gidduutti gara biiroo haaraa gara gootaraatti muuf gochuudhaaf murteessinee biiroo waan hundumaa xumurree jira. Kanaaf namoonni kun warra haaraa har'a ashaaraa laachuudhaaf suura ka'uudhaaf warra dhufeedha warra asitti argaman.
duuba sanirra nama baay'eetu hiriira nama baay'eetu amma nafa jechuudha hiriira akkasii sun hin jiru jechuudha. Bakkeetti kan isaan hiriiraniif tokkoffaa bakki teessumaa hin jiru ture namoonni akka bakki isaan ta'anii waiting area kan jennu bakka namoonni ta'anii tajaajila sana eeggatan hin jiru bakkee marra hiriira ture namni. Isa kanaaf jecha haala barcuma teessuma adda addaatti dabaluudhaan namoonni bakkee irra hiriiruurraa gara mooraa keessa galanii ta'anii akka isaan tajaajila kana argatan gochuu yaalle kan yaalleedha garuu inni amma kanatti ga'eera kan jennu miti. Maaliif kana caalaa kwaalitiin isaa kan bareedu haala gaarii bakka gaarii ta'anii tajaajila argachuu qabu kan jedhurraan kan ka'e amma gara biiroo biraatti muuf gochuu fedha. Amma garuu bakkeerra silas waliin ilaalleerra hiriira wanti jedhame bakkeerra hin jiru. Namoonni tajaajila kana argachuuf immoo yeroo baay'ee wallaalummaarraan kan ka'e halkan dhufanii kan hiriiran fa'aa jira. Halkan gara biiroo kanaa kan dhufan sa'a lamarratti yoo dhufan sa'a tokko nuti sa'aatii ganama irraa sa'a tokkorraa eegallee sa'a tokko dura eegallee hojiin eegalla. Kanaaf namni ganama sa'a tokkotti yookiin sa'a lamatti yoo dhufe tajaajila isaan argata. Sa'a boodallee yoo dhufe tajaajila hin argata. Barii halkaniin dhufanii hiriiruu hin barbaachisu jechuudha. Maaliif namni guyyaa irratti beellamame hundumtu hamma galgalaattitu tajaajila kana argatin ba'uu hin danda'amu. Kanaaf halkaniin dhufanii as hiriiruun namoota qaama yookiin immoo dallaalaa garaagaraatiif hattoota garaagaraatiif saaxilamuu ta'a waan ta'eef mooraa kana keessatti galin bakkeetti namoonni eegan baay'ee jiru. Kanaaf inni hin barbaachisu jechuudha. Naannoo kanarratti yaa'u daawwantaawanii waan ta'eef katamaa walakkaadha waan ta'eef namoonni agalgaloota kana barbaanne hattoonni baay'een maamila kana fakkaatanii namoonni dhufan baay'een jiru. Amma garuu waraqata laallee namoota guyyaa irraa beellama qaban duwwaatu seena waan ta'eef carraansa baay'ee dhiphateera jechuudha. Kana dura bakkee kanatti bilbila saamamne jedhu qarshii saamamne kan jedhu baay'ee dhagaa turre yeroo jalqaba dhufu. Amma garuu waan akkasii dhageenye hin beekne yeroo dhiyeenya kanatti sababiin isaa namootuma tajaajila barbaadan duwwaatu dhufa. Security kaameraa gibbii kana keessa baay'ee bakka hundumaa irratti security kaameraa goonee jirra amma federaal poolisiidhaan qaamota nageenyaa garaagaraadhaan gibbii kanas eegsaa jirra. Hawaasis hattuun akka gidduudhaan hin galleef immoo baay'ee eegaa jirra jechuudha. Kanatti aansinee gara kutaa itti paaspoortii piriint goonu sana ilaaluu dandeenya rakkoon qabu. Namni iyyamameefiitiin ala nama iyyama qabuun ala gara biiroo kana seenuu hin danda'amu. Kun bakka paaspoortiin itti piriinti ta'udha. Inni immoo piroosii mataa isaatii qabachuudha. Akkamitti piriinti ta'a, akkamitti laamineet ta'a, isa booda akkamitti kwaalitiin isaa QC kan jedhamu kwaalitii ashuur kan godhu tiimiin jira. Isa booda gara distribushiniitti deemaa jechuudha. Kutaan kun kutaatti paaspoortiin piriinti ta'uudha jechuudha. Paaspoortiin yeroo piriinti ta'u bukileetiin kun duwwaansaadha kan biyya alaatii dhufu waan tokko homaa kan hin qabne bukileetiin kun duwwaasaatu biyya alaatii dhufu. Bukileetii biyya alaatii finne gaafa jennu kanadha. Isa booda daataan asittidha bakka sila ilaalaa ture sanattidha daataan kan inni irratti hojjetamu. Erga inni irratti hojjetame booda siistamiidhaan piriinti ta'ee bifa kanaatiin ba'a jechuudha. Bifa kanaatiin piriinti ta'ee ba'a jechuudha. Isa booda lakkoofsi koodii mataa isaatii qaba kan paaspoortiin kunii fi kan piriinti kan ta'e kan siistamarra jiru kun koodii mataa isaatii qaba kan wal dubbisu jechuudha. Maaliif forjiriin akka hin hojjetamneef namni bakkeetti bukileetii feekii kan hojjise yoo bakkeetti hojjise paaspoortichi bifa salphaa ta'een qabamuu danda'a jechuudha. Kanaaf kutaa kanatti erga piriinti ta'ee booda gara laamineettaa walitti akka inni qabatee dabtarri kun akka paaspoortii isa jedhamu akka inni ta'uu fi gara laamineeshiniitti immoo deemna jechuudha. Isa amma alaa galu kana biyya keessatti oomishuudhaaf hin danda'ama. Amma kanaan dura bukileetonni galan kuni hard currency yookiin immoo doolaarii kan jennuudha kan isaan biyya keessa galan. Amma kana jijjiiruuf maal goone riiformichuma gaafa ilaallu doolaariidhaan kana biyya keessa gashuurraa tokkoffaa paaspoortiin kuni kan ammatti fayyadamaa jiru maashirrii dabilii jedhama. Baay'ee kwaalitiin isaa baay'ee guddaa miti, seekuritii fiichariin isaa baay'ee miti. Kanaaf gara elektiroonik paaspoortiitti jijjiirra. Gara elektiroonik paaspoortiitti yeroo jijjiirru kaampaanii biyya alaatii gara biyya kanaaf ciisuudhaani jooyint vencharii uumuudhaani mootummaan parsantii 49 qaba. Kaampaaniin alaa dhufe sun immoo tooppaan giraavitii kan jedhamu immoo parsantii 51 keessaa qaba. Biyya keessatti akka inni attamamu goone jechuudha. Amma gara fuulduraatti oomishni paaspoortii kana bukileetii kana biyya keessatti akka inni oomishamu goone jechuudha. Kanaaf ammoo waggaa 2017 kanarraa ka'ee paaspoortiin isin jijjiirama. Oomishni isaas kan biyya alaatii fidaa turre biyyuma keenya keessatti ta'a jechuudha. Biyya keenya irra darbee biyyoota ollaa garaagaraatii fi paaspoortii akka isaan biyya keenyatti piriinti godhamuun hin danda'ama. Keessumattuu amma gaafa kana yaaddan of eeggannoo nageenyummaan isaa seekuritiin isaa akkam? Seekuritiin isaa kan kanaan dura turerraa gara elektiroonik paaspoortiitti yeroo jijjiirru maayikiroo chiipsii kan jedhamutu keessa jira.
Kan amma paaspoortii haaraa dhufuuf jedhu kana keessa maayikiroochiipsi kan jedhamutu keessa jira. Kanaaf kan kanaan dura turerraa feekiin hojjetamu tasuma sadarkaan dandeenyeen baay'ee dhiphaa kan ta'een paaspoortii haaraadha kan namaa kun. Kanaaf akka kanaan dura namoonni hin ilaallanne yookiin immoo namoonni paaspoortii Itoophiyaa fudhachuu hin dandeenye karaa qaxxaamuraatiin yookiin immoo bifa dallaalaatiin carraa isaaniitti argatan baay'ee dhiphaadha. Paaspoortiin asitti piriint awut ta'e kuni asitti immoo laamineet ta'ee paaspoortiin kun buukileetii kanatti akka inni qabatu ta'a jechuudha. Bifa ammatti argitu kanaanii laamineet ta'ee kan keessa jiru waraqatni keessa jiru sun bifa kanaan akkan asirratti qabatu ta'a jechuudha. Akkan asirratti qabatu. Isa booda paaspoortii jedhamee ba'eeraa jechuudha. Kan paaspoortii jedhamee ba'e kan ammoo kwaalitiin isaa akkamidha sirriidha moo sirrii miti kan jedhu dipaartimentiin ilaalu yookiin immoo tiimiin kana kwaalitii isaa immoo ashuur godhu yookiin immoo kwaalitii isaa kana kan verify godhuuf tiimiin gara biraan immoo jira jechuudha. Warri kun laamineetii hojjetu. Kan amma achitti laamineetii ta'ee dhufe immoo asitti immoo kwaalitii isaatu ilaalamaa jechuudha. Paaspoortiin kun kwaalitii eegamuuni standardii ICAO standardii kan jedhamu jira international kan ta'e kan kwaalitiin isaa sirriidha moo sirrii miti suurri asirra jiru kun sirriidha moo sirrii miti yeroo tokko tokko yeroo laamineet ta'u asirratti faaqamuu faa danda'a tabalaasha'uu danda'a asirratti kan irraa badee jira moo hin jiru kan jedhu kana kwaalitii isaa cheekii godhu hin dubbisiisu erga naannoo kana xumurame booda gara kutaa maamiltootaaf hiramuutti deemaa jechuudha. Yoo isaan kwaalitii kana cheekii godhanii dabarsan malee deemuu hin danda'u jechuudha. Kam jirta? Nagaa jirtu? Kutaan kun kutaa raabsaadha. Erga kwaalitiin isaa hundumtuu eegamee booda asitti siistamiidhaan dubbisanii gara raabsamuutti deemaa jechuudha. Kun immoo alfaabeetii isaaniitiin toora maqaa isaaniitiin kutaan raabsaaf qophaa'edha jechuudha. Gara raabsaatti deema isa booda. Raabsa immoo kanaan dura guyyaatti paaspoortii 300, 200, 100 raabsaa turan dhaabbata kana keessatti. Amma garuu akkuma maxxansi isaa baay'ate raabsi isaas baay'ee baay'ateera jechuudha. Kanaaf iddoo guddaa barbaachisa kun immoo. Kanaan dura akkuma beekamu karaa mana poostaatiin raabsamaa ture. Nama muraasadha. Kan maxxansamaa tures nama muraasadha. Raabsaas akkasuma muraasadha. Amma garuu guyyaatti yoo xinnaatee raabsa kana amma kan fudhachaa jiru namni 3,000, 4,000 guyyaatti fudhata. Inni immoo iddoo biraa goonee jechuudha. Naannoo kana keessatti iddoo haalli nuun mijannee fi gara gootaraatti akka ta'u goone sammuu. Sababiin isaa namoota baay'eetu dhufee paaspoortii kana fudhata waan ta'eef raabsi isaa immoo gara sana akka deemu goone jechuudha. Asii erga dhume booda gara gootaraatti fe'amee deema jechuudha. Amma guyyaatti hammam maxxansitu? Hammam tajaajila kennitu? Amma humni nuti qabnu amma guyyaatti maxxansuu kan nuti dandeenyu hamma 14,000tti maxxansuu hin dandeenyu. Humna nuti qabnu amma kan ilaaltan kanaan. Amma garuu fedhiin amma sanaan jiru akka duraanii miti. Kanaan dura baakiloogii kan jennu walitti waggaa tokko oliif ituu hin attamamin yookiin immoo waggaa tokko oliif ituu maxxansamin ture waan ta'eef kanaaf jecha 14,000, 12,000, 13,000 guyyaatti maxxansaa ture. Amma garuu hamma gara kanatti ergame hundasaa maxxansanii bawarra jechuudha. Kan ammoo amma sadarkaarra jiruuni fedhiini 6,000, 5,000 kan gara kanatti ergame hundumasaa maxxansanii bawachuudha. Kana irratti maal goone akka tajaajila lammummaa fi immigireeshinii keessatti mahabara yookiin immoo waldaa dhaabne. Waldaa kana keessatti namoonni bifa kontiraataatiin yookiin immoo hojjettoota haaraa finnee akka isaan tajaajila raabsaa kana hojjetanii fi hojjettoota gara kan giddu galeessa kana duwwaa irratti hojjettoota 60 ol hojjettoota haaraa raabsaa duwwaa irratti akka isaan hojjetaniif goonee gara isaaniin qixarrii goonee gara biiroo kanatti carraa hojii uumne irraa fi jechuudha. Eessa qabdu jira? Biraanchii eessa qabdan akka biyyaatitti? Iddoo 11 qabna ammaaf. Iddoon 11 jira. Maqalee jira, Adaamaa jira, Jimmaa jira, Dasee jira, Gambeellaa jira, Beenishaanguliin jira. Ammaaf gara iddoo 11 qabna. As giddu gala kana dabalatee iddoo 12dha. Gara fuulduraatti garuu 2017 kanatti garuu kana gara 26tti bal'isuu yaadna jechuudha. Kun amma raabsaadhaa fi gara gootaraa deemaa jechuudha. Erga waan hundumaa fixee raabsaadhaa fi koodiin itti kennamee akka alfaabeetii isaaniitti baacaadaa jedhamee akka alfaabeetii guyyaa guyyaa isaaniitiin qophaa'ee kun amma gara gootaraa deemuuf kan jirudha jechuudha. Isa booda maamiltoota keenya yookiin immoo hawaasa keenyaaf distribuut kan ta'udha.
asumattidha giddu gala kanattidha kan inni piriinti ta'u. Asirraatu raabsama inni bifuma kanaan qophaa'etu gara damee isaaniitti deemaa jechuudha. Isaan appilikeeshinii duwwaa fudhatu sabooda gara giddu gala kanaatti ergu. Kanaaf bakki inni itti piriinti ta'u giddu gala kana duwwaattidha. Asirraa fuuneetu erginaafi jechuudha. Gootaraa qofa dottaan Dameelee hundaafuu asuma ergama jechuudha. Kunneen asii kuufamee jiru kun maali isaan? Warri kuufamee jiru kun yeroo baay'ee karaa toora bilbila isaaniitiinis ergaa gabaabaas erginee fi bilbilee itti himnee karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa waamnee utuu isaan dhufanii paaspoortiin fudhatin paaspoortiin isaanii asitti expire kan godheedha jechuudha. Yeroon kan irra darbe jechuudha. Kun maal agarsiisa namni paaspoortii barbaadeetu hin taane namoonni parsantiin muraasni paaspoortii barbaadaniitu hin taane qabaachuu man qaba jechuuf namoota appilaayi godhaniidha jechuudha. Appilaayi godhanii ashaaraa laatanii suura ka'anii kottaa paaspoortii fudhadhaa jennee yeroo ergaa gabaabaa erginuu fi namoonni hin fudhanne baay'eetu jira jechuudha. Kan hin fudhanne duwwaatu hin taane otoo isaan hin fudhatin paaspoortiin isaanii nu biratti expire kan godheetu jira jechuudha. Namoonni isin asitti agartan kun nu biratti expire godheetu isaan dhufanii paaspoortiin fudhatin. Kanaaf gara fuulduraatti namoonni paaspoortii deemsuma waan qabaniif paaspoortii fudhachuu waan qabaniif yookiin immoo tajaajila paaspoortii kana na gargaara jedhanii qofaa yaadaniitu dhufanii fudhatanii baay'ee gaariidha. Maaliif kana dura amma dhageessanitti yoo ta'e hanqinni uumamee jira jedhamaa kan ture namoonni akkasii kun utuu kana dura dhufanii biiroo kanatti appilaayi hin goone ta'e utuu dhufanii paaspoortiin barbaadan jedhan ta'e namoonni sirriitti paaspoortii barbaadan paaspoortii argachuu danda'u turanii jechuudha. Kanaaf ofii keenya waan ittiin fayyadamne callisnee dhuma dhufnee paaspoortiin barbaada jennee appilaayi gochuurra parpazii maaliitiif hin barbaada hojii maaliitiif hin barbaada barnootaaf na barbaada moo biyya alaatti deemuu fedhamoo kan jedhu baruu qabu jechuudha. Kanaaf amma namoonni baay'ee isin agartan kun utuu dhufanii paaspoortiin fudhatin paaspoortiin dhaabbata keenya keessatti expire warra godheedha jechuudha. Paaspoortiin kan ittiin iddoodhaa gara iddootti biyya biraadhaa gara biyya biraatti ittiin travel godhamu ture utuu isaan ittiin travel hin godhin nu biratti kan expire godheedha jechuudha. Kan immoo yeroo adda addaatti ergaa gabaabaas erginee bilbilee namoota kana waamuu yaalleerra. Namoonni baay'een isaanii bilbilli isaanii bilbila dallaalaatii yoo bilbila namoota mana kompiitaraati. Yeroo nuyi dawwallu mana kompiitaraa irra namoota hojjetantu kaasa dallaalaatu kaasa. Kanaaf namoonni gara fuulduraatti yeroo appilaayi godhan ergaan kun dhuma ta'u namoonni gara fuulduraatti yeroo appilaayi godhan bilbila mataa isaanii akka isaan gashan. Yoo bilbila mataa isaanii hin gashin ergaa gabaabaa nuti erginus namoota sana bira hin ga'u jechuudha. Yeroo baay'ee maamiltoonni keenya kan isaan gashan bilbila nama mana kompiitaraa guutan sanaa bilbila namoota biraadha kan isaan gashan. Inni kun immoo ergaa gabaabaan sun namoota sana bira kan hin geenye godha jechuudha. Warri kun tajaajila atattamaa warra fudhachuu barbaadan kan sila ilaalaa oolle sana tajaajila atattamaa fudhatanii guyyaa tokkotti hin barbaada guyyaa shanitti hin barbaada warra jedhanii bakka isaanitti paaspoortii fudhatanidha jechuudha. Ammaasii inni dhufu paaspoortii isaanii fudhatanii daqiiqaa meeqatu turin gara mana isaaniitti deebi'uu danda'u. Paaspoortii asii fudhatu jechuudha. Raabsi paaspoortii kan yeroo atattamaa bakka kanaa kennama jechuudha. Inni kaan immoo gootaraatti kennama. Gootaraatti guyyaa akka maqaa isaanii alfaabeetii isaaniitiin gootaraadha deemanii fudhachuu danda'u isaan immoo. Warra arjentii barbaadu immoo warra atattamaa jedhamu biiroo mootummaa irraa karaa dhuunfaanis ta'uu danda'a warra barbaachisaa ta'e jechuudha. Wanta isa amansiisu wanta inni ragaa adda addaa fidatee jechuudha. Warra biyya alaa jiraatu warra asumatti nalaakii warra jedhamu jira. Isaan kun atattama argachuu danda'u jechuudha guyyaa lama keessatti. የምኖረው ሪያድ ነው። ፓስፖርት ለማሳደስ እኔ ከልጆቼ ጋር የመጣሁት ሪያድን ጅራዳ ፓስፖርቲ ሃሮምሲፈቹufan ijoollee koo wajjin dhufe paaspoortii haaromfachuuf tajaajila gaarii dafanii kennu jedhameen dhufe kaleessa gaaffii hatattamaa dhiyeeffadheen har'a paaspoortii fudhachuun dhufe tajaajilli isaan kennan kanan eegee ol baay'ee gaariidha guyyaa 5 torbee tokko ni tura jedhameen ture haa ta'u malee wayitan dhaqee ilaalu guyyaa lamatti akka xumuramu natti himanii kaleessa fixadhee har'a fudhachuun dhufe paaspoortii hatattama barbaadeetiin dhufe karaatti galturraa jalqabanii bakka itti deemtuu isaanuu sirriitti sitti himu waggaa galtus sirriitti tartiibaan nama keessummeessu kanaaf bakka sadii qofaatti galee amma xumuratti gaheetiin jira jechuudha. Kanaan dura nama biraa paaspoortii baasuudhaaf dhufeetiin ture garuu akka ammaa kana sirriitti bakka itti galtuu namni hundinuu sitti himee tartiibaan akkaataatti keessummeessitu hin jiru ture. Amma garuu kun wayyaa'ee bakka itti galtuu namni sitti himu jira. Achitti waggaa galtu immoo sirriitti waan itti dhufte sanitti sitti hubatanii si kabajanii keessummeessu. Kanaaf haalaan wayyaa'ee jira jechuun danda'a. Tajaajila immigireeshinii fan dhufe
Innis haala gaariidhaan kan nu keessummeessaa jiran ta'uusaa hiriira gallee keessummamaa irraa jechuudha. Dura nan galmaa'een onlaayiniidhaan guyyaa har'aatti qabame jechuudha. Guyyaa har'aatti edda qabame guyyaa har'aa kan hiriira gallee keessummaa jirra jechuudha. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa maamiltoota isaa paaspoortii barbaadan magaala Finfinneetti mana manarra naanna'ee tajaajiluu fi qophaa'ee jira. Gaaffii namoota irraan kan ka'edha. Paaspoortii kana maaliif namni qabeenya qabu, namni horii qabu, horii isaa kaffalee tajaajila VIP maaliif hin argatu kan jedhu gaaffii hawaasaa irraan kan ka'e 2017 kanarratti karoora akkasii qabannee jirra. Kun immoo hojiinsaa namni lookeeshinii bakka jiru magaalaa Finfinnee keessa bakka akkasiin jira jedhee bakka jiru tajaajila kan nuti jalqabnu magaalaa Finfinnee yookiin immoo heedkwaartarii kan jennu kana giddugala kanarrattidha kan nuti jalqabnu. Kanaaf namni paaspoortii kana haaromsa isaa mana takkanaa dhufuun barbaada jedhee siistama irratti yeroo inni guutu adreesii isaa sanaanii mana isaa kan deemu gochuuf hin danda'ama jechuudha. Homaa tokko wanti nu rakkisu hin jiru. Dhaabbanni kun lammiilee Itoophiyaa fi dhalootan Itoophiyaa ta'anii biyyoota alaa jiraatanis keessummeessuuf haala mijeessee jira. Dhalataa Itoophiyaa ta'anii biyyoota alaa garaagaraa keessa kan jiranii karaa lamaan geggeessina. Tokko karaa imbaasiitiin naqanii appilaayi gochuu danda'u. Karaa imbaasii isaanii qaamaan dhiyaatanii appilaayi godhanii paaspoortii haaromsaadha kan isaan barbaadanii paaspoortii haaraan akka kennamuuf godhamuun hin danda'ama. Akkasuma immoo achitti illee ijoollee kan godhatanii ijoollee isaaniitiif paaspoortii haaraan akka kennamu godhuun hin danda'ama. Dabalataan immoo mana isaaniitti bakka jireenya kootiitti akka naa dhufuun barbaada yoo jedhanii tajaajila kanallee kennaa jirra jechuudha namoota biyya alaa jiraniif. Onlaayinii appilaayi godhu moobaayil appilikeeshinii qabna. Karaa moobaayil appilikeeshinii sanaatiin bakka hin jirutti naaf dhufu yoo jedhanii tajaajila kanallee kennaa jirra jechuudha. Kanaan dura gara dhaabbata kanaatti yeroo dhufnu gara nama 100,000 ol kan ta'u namoonni hojiirra ari'amuudhaa fi paaspoortiin isaanii expire godhee barnootarraa ari'amuudhaa fi rakkina garaagaraa keessa turanii paaspoortii akka argatan dursa laannee fi namoota biyya alaa jiran sanaafidha. Dhalataa biyya kanaa ta'e namoota biyya alaa jiraniif tajaajila dursaa laannee akka isaan argatan gooneerra. Amma yeroo ammaa kanatti homaa tokkollee rakkoon nu mudate hin jiru. Namni barbaadu onlaayinii appilaayi gochuu danda'a. Namni barbaadu immoo karaa imbaasii deemee appilaayi gochuu danda'a. Kanaaf isaaniifis tajaajila bifa kanaan laannaa jechuudha. Waajjiricha keessatti malaammaltummaa hammaatee ture ittisuu fi hojii hojjetameen bu'aan argamaa jira. Dhimmi malaammaltummaa wajjin wal qabatu guutummaan guutuutti qulqullaa'eera yaada jedhu hin qabnu. Hamma ta'e garuu gara dhaabbata kanaatti yeroo dhufnu namoonni adda durummaadhaan malaammaltummaa irratti hirmaataa turan gara nama 240 ol kan ta'anii dallaalaa bakkee dabalatee hojjetaa biiroo kanaa ta'anii nama 240 kan ta'an akka isaan seeratti dhiyaatanii goonee jirra. Inni kun immoo hawaasni keenya yeroo baay'ee karaa seera qabeessaan deemuu dhiisee namoota dallaalaa kana amanuu dhaabbata kana karaa seera qabeessaatiin dhufee gara biiroo keenyaatti appilikeeshinii isaa yookiin immoo qirree komii yoo qabaates gara biiroo kanaa dhufuu irra dhiisee yeroo isaan gara dallaalaa kanaatti deeman baay'ee argaa turre. Isa kana hamma nu danda'ametti kutaa itti namni qirreetaa isaa yookiin immoo kutaa itti namni rakkina akkas akkasiin narra ga'ee tajaajila akkas akkasiin barbaada jedhee kutaa itti namni himannaa isaa himatu immoo addaan goonee dhaabnee fi jirra jechuudha. Kanaaf amma gara fuulduraatti namni hawaasni keenya namoota dallaalaa kana bira dhaquu dhiisee namoota karaa dhimma kana siin fixa sooshaal miidiyaadhaan feesbuukiidhaan teelegiraamiidhaan kana isinii goona birreen mana kaffaltu kan jedhan kana bira dhaquu dhiisee kallattiimaan gara dhaabbata immigireeshinii fi lammummaa kana dhufee tajaajila isaa argachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf hawaasni keenyas kana nu deeggaree namoota dhimma isiniif hin dheedhan kana dhiisanii nuti nama dhimma fixee nama onlaayinii paaspoortii karaa feesbuukiitiin karaa teelegiraamiitiin fixu waan hin qabaannee fi beekamtii keenya ala ta'uusaa baranii qaamaan gara keenya dhufanii akka isaan tajaajila kana argatan adaraa jechuun barbaada. Warra hattoota as keessatti tuulaman illee akka hidhaman goone seeraan illee akka gaafataman goone maaneejmentii haaraa wanni goone saniin fooyyessaa jira jechuudha. Namoota abbootii dhimmaa goomsuun maallaqa irraa fudhatanii fi hatan qaamolee nageenyaa wajjin ta'uun to'achuu fi hojjetamaa waan jiruuf tumsi uummataa barbaachisaadha. Kanaan dura namoonni naannoo kanarratti baay'ee dallaalaa warri jennu kuni namoonni nama goomsan kuni baay'eetu ture. Amma garuu qaamota nageenyaa waliin tokkummaadhaan walii wajjin hojjechuurraan kan ka'e naannoo kanarratti namoonni akka hin gowwoomfamne namoonni akka hin saamamne garmalee akka namoonni hin miidhamne gochuu dandeenyeerra. Haa ta'u malee ammas dhibbaan dhibbatti furreerra jechuu miti. Hawaasni keenyas kana hubannaa fudhatee namoonni bakkee jiran sun namoota qaama immigireeshinii lammummaaf immigireeshinii yookiin immoo qaama dhaabbata kanaa ta'uu dhiisu isaanii baree isaan bira deemuurraa of qusachuudhaan gara dhaabbata kanaa dhufuu danda'uu qabaa jechuudha.
nuti hamma nu danda'ametti qaama nageenyaa wajjiniin ta'uudhaan namoota kanarratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Gara fuulduraattis immoo seerotni nuti jijjiirre baay'een isaanii seerotni baay'een jiru. Kanaaf itti gaafatamummaa baay'een gara fuulduraatti namoota kanarratti namoota tajaajila sana fudhachuudhaafis karaa qaaracidhaan yookiin immoo karaa gabaabaadhaan karaa dallaalaatiin namoota deeman irrattis ta'ee namoota dhaabbata kana keessatti isaanii wajjin hojjetan irratti gara fuulduraatti tarkaanfii cimaa fudhannaa jechuudha. Kanaaf namoonni kana baranii gara dallaalaa gara namoota dhaabbata kanaan taane bira deemuu dhiisanii gara biiroo kanaa dhufanii tajaajila akka argatan adaraa jechuun barbaada. Aannaaf akka hin saaxilamne haala irratti naannoo balbala keenya irratti dallaa kana irratti dallaalaa baay'ata seeraan wal galchinee hiriira qabsisnee akka tartiiba isaaniitiin keessummeessaa jiraniiti. Waa'ee haannaa akka hin saaxilamne immoo waan baay'ee hojjetamaa jira. Daldaltoota naannoo kana jiran illee akka seeraan gaafataman godhamee jira. Seeraan hojjetamaa jira. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa paaspoortiidhaan ala hojiilee adda addaatis hojjechaati kan jiru. Dhaabbatichi lammiilee biyyoota alaa Itoophiyaa keessa jiraatanis sirnaan to'achuu jalqabee jira. Inni gara biraan immoo namoota zeegaa lammii biyya alaa ta'anii as keessa akka isaan jiraatanii fi kan yeroo muraasaa akkasumallee dhaabbiidhaan ID garaagaraa hin kennaafi jechuudha. ID kan hojii akkasumallee immoo viizaa garaagaraa namoonni biyya Itoophiyaa kana yeroo dhufanii viizaa gosoota garaagaraa viizaa kan hojii jira, viizaan kan tuuristii jira, akkasuma kan private workii kan dhaabbata dhuunfaati wajjiniin namoonni biyya alaa jiran hojii hojjetan jira. Viizaa gosoota garaagaraa kan hojii mootummaatiif dhufanii konfiraansiif kan dhufanii joornaalistii yookiin miidiyaa irratti kan hojjetan namoonni dhufan gosoota viizaa garaagaraa hin kenna. Viizaa kana kan kennu immoo kana dura cufamee kan ture gara biyyoota 188 fi viizaa tuuristii on arrival kan jennu erga dhufanii buufata xiyyaaraa keenya ga'anii kan laannu bannee jirraa jechuudha. Sarvizii kanallee hin laannu yookiin immoo tajaajila kanallee hin laannu akkasuma boordarii wajjin kan wal qabatee jiru. Boordarii biyyi keenya qabdu hunduma isaa irratti naanna'ee kan jiru kanallee boordarii kanallee koontiroolii gochuu akkasumallee maneej gochuuni ga'ee dhaabbata kanaa yookiin immoo ga'ee waajjira immigireeshiniitii jechuudha. Kanatti dabalatee immoo kan siivil rejistireeshinii kan jennu kan wasaayini kunatiin illee qaamuma kana jala kan jirudha jechuudha. Wasaayini kunatiin amma naannolee garaagaraa irratti kennamu kuni istaandardii isaa baasuun isaaniin sappoorti gochuun maanuwaalii garaagaraa qopheessuudhaanis kan isin agartan ID maal sana istaandardii isaa qopheessuun illee ga'ee kanaadha jechuudha. Zeeginatii yookiin immoo lammummaa kennuu illee dabalatee hojii gurguddaa baay'eetu jira jechuudha akka dhaabbata kana keessatti. Lammii biyya alaa ta'e gara biyya keessaa gara biyya Itoophiyaa kana yeroo dhufu vaalidii kan ta'e yookiin immoo viizaa qabaachuu qaba jechuudha. Namni gara biyya kana dhufuudhaaf viizaa qabaachuu qaba. Bifa lamaan ilaalla. Warri siddatanyaa jedhamanii yookiin immoo godaantota warri jedhamanii dhaabbata biraadha. Isaaniin kan maneej godhu. Nuti garuu warra siddatanyaa yookiin immoo warra godaantota hin taane kana viizaa qabaachuu qabu biyya kana keessa jiraachuudhaaf. Kana immoo namni tokko gaafa inni biyya keessa galu kaanee hordoffii nuti goonu jira. Amma gara fuulduraatti teekinooloojiidhaanii kan itti fufnu ta'eetu jiru. Kana dura namoota biyya kana keessa turanii gara 18,000 ol kan ta'an namoota gara 18,000 ol ta'an kanarratti tarkaanfii garaagaraa fudhannee warri kaan viizaa isaanii akka sirreeffatan gooneerra warri kaan immoo kan biyyaa ba'u qabu biyyaa akka ba'u kan viizaa sirreeffatee immoo hojii seeraan qabeessa ta'e hojjechuu qabu immoo gara seeraatti akka inni deebi'u goonee jirra jechuudha kana dura. Tajaajila immigireeshinii fi lammummaa keessatti jijjiiramni argame kuni duubatti akka hin deebine kutannoon kan hojjetamu ta'a. Leenca dheegeen qabanii qabnaan gadi dhiisanii akkuma jedhamu amma teekinooloojiidhaanii dhaabbata kana jijjiiruudhaa fi mootummaanis xiyyeeffannoo isaa gara dhaabbata kanaarra godhee jira. Kanaaf al tokko teekinooloojiidhaan erga jijjiirree booda humna namaatiin erga jijjiirree booda infiraastiraakcharii loojistikii warra jennu hundumaatiin erga jijjiirree booda siistem beesdii ta'a waan ta'eef gara fuulduraatti wanti sadeebsu tokko illee hin jiru jechuudha. Sababiin isaa istaandardii nuti amma ittiin teekinooloojii haaraa fidaa jirru kun istaandardii ICAO istaandardii kan jedhamu. International Civil Aviation Organization kan jedhamu isadha kan dhaabbata kana audit godhu. Istaandardii sanaan kan nuti fidaa jirru waan ta'eef akkuma muummichi ministeeraa keenya dhaabbata kana recognize godhanii nus amma jabaannee kan kanaan dura turerra gara parsantii 300 oliin tajaajila si'aa akka namoonni argatan maaliif fedhiin nama baay'ee dabalaa deemaa jira. Fedhii kana akka isaan argataniif jecha hundeetti gara booddeetti kan deebi'u utuu hin taane gara fuulduraatti kana caalaa immigireeshinii lammummaa dhaabbata guddaa akka addunyaatti beekamaa ta'e kana teekinooloojii garaagaraatiin akka nu hojiitti galu gochuudhaa fi kutannee kaaneerraa jechuudha akka dhaabbataattis akka mootummaattis.
ijoon dubbii gara dhaabbata kanaa paaspoortiidha wajjin kan wal qabatudha waan ta'eef namoonni dhimma paaspoortii wajjin wal qabatee onlaayinii yeroo appilaayi godhanitti infoormeeshinii guutuu ta'e akka isaan kennan. Fakkeenyaaf suuraa siistema kanaan attaachii gochuu qabu akkasumallee waraqaa dhaloota isaanii akkasuma ID yookiin immoo waraqaa eenyummaa isaanii siistema kanatti attaachii gochuu qabu. Waraqaa eenyummaa isaanii yoo kan yeroof kennameef ta'e qabalee jiraatan irraa waraqaan leetariin kan qabalee irraa kennamuuf jira. Waraqaan eenyummaa isaanii kun yeroofidha kan jedhu leetariin kennamuuf jira. Leetarii sanallee fiduu akka isaan irraanfanne. Waraqaan eenyummaa isaanii immoo istaampii kan qabu ta'uu qabaa, kan maatama qabu ta'uu qabaa, yeroo kamitti jalqabe yeroo kamitti akka kan dhumu ta'uu qabaa. Infoormeeshinii nuti barbaannu hundumaa kan guute ta'uu qabaa jechuudha. Akkasumallee kan nuti kominikeetii isaanii wajjiniin goonu immoo bilbila isaaniitii wajjiniin waan ta'eef bilbila isaanii kan isaan achirratti guutan bilbila dhuunfaa isaaniitu ta'e. Yeroo baay'ee bilbila kan warra mana kompiitaraa bilbila kan dallaalaadha kan isaan guutan waan ta'eef sana dhiisanii bilbila dhuunfaa isaaniitu ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Inni biraan immoo warri namoonni gara giddugala kanaa dhufuu dhiisanii biraanchii bakka jiru hundumaa irratti kan isaanitti dhiyaatu irratti dhaqanii tajaajila kana argachuu waan danda'anii fi yeroo baay'ee gara Finfinnee gara magaalaa walakkaa kana dhufuu dhiisanii naannoo isaaniitti dhaqanii tajaajila kana akka isaan argatan adaraa jechuun barbaada jechuudha. Garuu teekstiin erginaa fi silkiin bilbilaa fi silkiin isaanii immoo silkiin achirra jiru kan isaanii ta'uu mala silkiin sanillee hin kaafamu yookaan hin hojjetu innaa dhufanii suura hin kaa'anii amma dhufee immoo waggaa tokko guutuu paaspoortii naan geenyedha. Kun immoo warra appilaayi godheet irraanfata paaspoortii. Paaspoortii baay'eetu tulamee jira nu biratti. Isaan sanimmas rakkina kana jira. Manni keenya immoo kana osoo manni jedhee rakkina keenya illee hubatee osoo beellama isaa kabajatee osoo dhufeen jedha. Tajaajila immigireeshinii fi lammummaa kana sadarkaa addunyaatti cimaa ta'ee dhaabbata ammayyaa fi tajaajila qulqullina qabu kennu taasisuuf yeroo ammaa kana hojiileen hedduun hojjetamaa jiru. Egaa daawwattoota keenya qophii addaa har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurree jirra. Qophiilee keenyaaf biroo hordofaa.